Sagaleen koo jira. Sagaleen koo jira. Maala sagaleen koo jira. Isaan maal? Sagaleen dhaga'ama. Sagaleen dhaga'ama. Maal boo manni lafa ni jira. Ni dhaga'ama. Sagaleen jira. Ayyee gaame sagaleen oo jiraatte mirkaneessa. Ayyee Suleymaan obbo Suleymaan Jaal Suleymaan bagana gaan dhufte. Sagaleen oo jiraatte gaa haasawaa gaggaarii qabadheen dhufe. Haasawa onnee nama godhu. Haasawa gootummaa. Haasawa diina as baasu. Kan Oromoo jabeessu. Kan Oromoo onnachiisu haasawa akkasiitiin qabadhee dhufe. Sagalee dhaga'ama Suleymaan. Sagaleen jira. Galatooma ayyee. Duraan dursee baga sii galtee ayyaana goototaatiin isin ga'ee nu ga'ee bu'urri qabsoo Oromoo bu'urri sabboonummaa Oromootiif gootonni Oromoo wareegamni isaan kaleessa kafalan waan dagatamuu miti. Waan bara baraan sii galtee seenaa yaadattu. Baga guyyaa gootota geessanii. Guyyaan goototaa seenaa jabaa qaba. Guyyaan goototaa Oromiyaa hin bilisoomin keessatti kabajaa jirra malee guyyaan goototaa silaa guyyaa jabaadha. Insha Allah ammas yeroo gabaabduu keessatti guyyaa gabaabaa keessatti injifannoo labsannee walamummaa labsannee guyyaa goototaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti akka kabajnu abdii takkallee qabu. Abdii guutuun qaba. Akka malee sii galtee abdii guddaan qaba. Kanaaf wanni sii galtee qoma nu dhawachiisaa. Wanni nu boonsaa qabsoo sii galtee gaachanni saba Oromoo kan dhugaaf qabsaa'u, kan haqaaf qabsaa'u, kan uummata Oromoo bilisummaa baasuu fi uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf qabsaawaa jiru, kan lubbuu Oromoodhaaf kannee qabsaawaa jiru, qabsoo inni gaggeessaa jiru, injifannoo inni fidaa jiru waan beeknuuf sii galtee ayyaana goototaa next Finfinnee irra kabajna wanni jennuuf tanaaf. Tanaaf jenna. Tanaaf sii galtee onnee guunnee Finfinnee irratti next taraa itti aantu guyyaa ayyaana gootota Oromoo Finfinnee irra kabajna wanni jennuuf waa malee miti. Waa malee miti. Kanaaf jajjabeen Oromoo akka malee sii galtee wareegama jajjabaa kafalaa jiranii mootummaa gubbaan mootummaa takeessisii duwwaa warra sii galtee piip jeetuma sii galtee akkuma makiinaa piip sanii piip jechaa kute warra san sii galtee albaasaa jirti jechuudha. Ijoolleen dhalli Oromoo
waraanni bilisummaa Oromoo jajjabeen Oromoo tan onnee guutuun loltu tan maandisa lolaa taate tan tarsiimoon loltu tan haqa qabattee haqaaf loltu tan siigaltee ummata Oromoo bira kuttee Itoophiyaa ummata Itoophiyaa kan gabroomee mirgi isaa sarbame san walaboomsuudhaaf deemtu waraanni bilisummaa Oromoo arraan tana hojii jajjabduu dalagaa jabduu tan haalaan nu boonsite san dalagaa jira qabsoo akkasii gaggeessaa jira tun siigaltee nama ilmi namaa akkan gabroomne fadhuuf kan ilmi namaa akkan miidhamne fadhuuf gammachuu guddaa kan ammoo yeroo hunda siigaltee namaan gabroomsa fadhuuf jabaachuu waraana bilisummaa Oromoo mataa si dhukkubsa waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuu mataa si dhukkubsa gana si dhukkubdi huccuu darbita gana waraanni bilisummaa Oromoo kan siigaltee mana farshoo keessa teessee qaruuraa waliin dhoowtee gandummaa fi gosummaa fi godinummaan addaan babaaftuu miti arraan tana yoo hayyummaatis yoo beekumsaatis yoo tooftaa lolaatis woomu hundaanuu siigaltee waraana siigaltee fakkeenya ta'u kan namni irraa barachuu danda'u waraana akkasiiti mataan isaa naa bulu mataan isaa naa bulu kanaaf bu'uurri kaleessa gootonni Oromoo Oromiyaa walaboomsuudhaaf mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf wareegamni isaan kafalaniitu arraan tana cimina waraana bilisummaa Oromoo fide silaa qabsaa'onni kaleessaa bilisummaa Oromootiif fi walabummaa Oromiyaatiif qabsaawanii kufanii kuffisanii wareegamu baatanii arraan tana nuti siigaltee of wareennee Oromiyaa bilisoomsuudhaaf of hin qopheessinu ture fakkeenyummaa guddaadha muuxannoo guddoo beekumsa guddaa nu dhiisanii jitti sabboonummaa guddoo nu dabarsaniiti wareegamanii jechuudha haalaan siigaltee guyyaa goototaa yaadachuun barbaachisaadha taraa itti aantu Oromiyaa bilisoomte keessatti Oromiyaa walaboomte keessatti ummata Oromoo bilisoome keessatti ummata Itoophiyaa kan bilisummaan Oromoo gammachiiftee Oromoo wajjin nagayaan jiraannaa fadhu keessatti ayyaanni goototaa kabajamu ta'a kana kan nuti beenu kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf ajandaan kiyyalleen beektaa kanaa miti waa'ee ayyaana goototaa guyyaa jaba warra fakkeenyummaa qabuutu wareegamee gootummaa fi qabsoo arra nuti jennu tana warra nu dhaalchise dhugaa dubbachuudhaaf warri kun gandaan gosaan amantiin osoo gargar hin bayin Somaalee keessatti Shinnigaa keessatti bakka Shinnigaa jaamtutti Islaamni gamana haa goru kiristaanni gamana haa goru yeroo ja'an nuti siigaltee Oromoodha isaan walumaan siigaltee wareegamu qabna jaanii warra of qopheessee wareegame warra akkasiirraa Oromoo qabsoo bartee jechuudha warra akkasiirraa warra akkasii saniitu arraan tana wareegame guyyaa goototaa jennaan jechuudha kallattii nuti hordofnee guyyaa goototaa itti kabajnuun warra siigaltee maandisoota qabsoo Oromoo warra qulqulluu warra saba kanaaf of kan warra siigaltee gandummaadhaan socho'aan turre warra amantiidhaan socho'aan turre warra akkasii saniitutu wareegamee guyyaa goototaa akka yaadannu nu godhe kana siigaltee Oromoon guyyaa goototaa yeroo kabajnu shaamaa qabsiifnee dhiichisuu qofa osoo hin taane kallattii gara fuulduraa qabsoon Oromootuun galmeetti keessu haayyachuutu barbaachisa guyyaa goototaa san guyyaan gootota Oromoo mariidhaan
marii fi kallattii fuula duraa akkamis siigaltee daandii bilisummaa dhiyeessinaa irratti uummanni keenya mari'achuun barbaachisaadha jechuudha. Mari'achuun barbaachisaa. Kanaaf guyyaan goototaa guyyaa seenaa qabu. Gootonni Oromoo ka'umsi gootota Oromoo obboleeyyan kiristaanaatii fi islaama addaan hin baanu. Kiristaanni gamana ba'a yeroo ja'aniin islaamni sunuti Oromoodhaa dhiiga tokko ja'anii siigaltee walii wareegamuun fakkeenya guddaadha. Sadarkaa addunyaatti Oromoo maal akka taate uummanni Oromoo kun siigaltee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatii fi gabrummaa diduudhaaf qabsaa'u malee guyyaa tokko uummanni keenya siigaltee amantaadhaan nama qoodee amantaadhaan namarra xiyyeeffatee nama balleessuuf uummata qabsaawaa jiruu miti uummata qabsaawaa ture miti. Kun siigaltee addunyaa irratti galmaa'uu qaba. Seenaan siigaltee shinni gaasan dhugaa dubbachuudhaaf. Kana inshaallah gara fuulduraa seenaa wareegamtoota keenyaa lafa Somaaliyaa irraa wareegamni qaqqaaliin kafalame irraa eegalee ilaa hanqa qeeroo teenyaatti ilaa hanqa jajjabee Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fakkeenyummaa qaban ilaa hanqa saniitti siigaltee seenaan barraa'uu qabdi. Dhaloonni gootummaa irraa baruu qaba. Oromoon siigaltee gandaa fi gosaan guyyaa tokkollee akka hin qabsaawin jenereeshinii teenya tana dhala Oromoo tana barsiisuu qabna jechuudha. Seenaa gaggaarii qabnu tana barsiisuu qabna. Yoo waan biraa barsiisuu dadhabne barreessinee dhaloota dhufu kana barsiisuun barbaachisa. Guyyaa goototaa yeroo kabajnu seenaa shinnigaa bakka siigaltee Somaaliyaa keessatti islaamni gamana bahii kiristaanni gamana bahii nuti obboleeyyanii Oromoodha. Yoo nu fixxanis waliin nu fixxan jaanii bakka takka wareegamuu san dhaloota amma jiru kana guyyaa ayyaana goototaa san irratti barsiisuun barbaachisa. Dhaloota barsiisuun barbaachisaadha. Waa'ee guyyaa goototaa kanumaan jechuu barbaada. Kanaaf guyyaan kun guyyaa jabaadha. Guyyaa jabaa kana siigaltee ajandaa kiyyallee dhiisee wanniin irraa dubbachuu barbaadeef guyyaa Oromoo biratti kabajaa guddaa qabu. Guyyaa Oromoo keessatti akka yaadatamu. Guyyaa uummanni Oromoo sadarkaa addunyaatti siigaltee nuti obboleeyyanii Oromummaaf qabsoofna malee amantaadhaaf hin qabsoofnu. Yoo nu fixxanis waliin nu fixaa jaanii akkasii wareegama qaqqaalii guyyaa itti kafalanii jechuudha. Kun siigaltee waan nu boonsaati. Kun mataa nu ol qabachiisaati. Kanaaf bu'uurichi irraa ka'ee arraan tana ga'ee jechuudha. Sadarkaa arraan tanaa ga'ee qeeroo uumee qeeroon siigaltee qeeroon teenya fakkeenyummaa kaleessa gootota keenya kan wareegame sanirraa baranii isaanis siigaltee wareegama qaqqaalii kafalanii wayyaanee maqala galchanii jechuudha. Kana waraanni bilisummaa Oromoo takkaa siigaltee Oromiyaa bilisoomsuuf uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf takkaa taa'ee hin beeku. Ifaajjiin yookaan carraaqqii waraanni bilisummaa Oromoo carraaqaa ture yeroo arraan tanaa bakka argachaa jira jechuudha. Kanaaf bilisummaa Oromiyaatii fi walabummaa Oromiyaa tanaaf jecha gootota hedduu wareegame. Kanaaf guyyaa goototaa kabajuun yaadachuun seenaa walitti himuun dhaloota barsiisuun murteessaadha. Murteessaadha. Kana ajandaa kiyya siigaltee ajandaa kiyya irratti yeroo hin deebi'u hedduullee dubbachuuf hin deemu. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi fannoo ja'a waliif maali ja'a. Akkuma beekamutti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa beektaa mootummaa jechuun mootummoonni yookiin siigaltee mootummaan ta'uu uummanni siigaltee fadhiidhaan
fadhii ummataatiin ijaaramtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma mootummaa naannoo Oromiyaa dhufaa dabraa keessatti mootummaa uummanni filatee ijaarratee miti. Mootummaa siigaltee uummata Oromoo miliyoona 60 qabuudhaaf taan siigaltee daddabiit keessatti ijaaramtee dhuftee ta'arraa tunis baardaaritti siigaltee bilisiginnaa Oromiyaa ijaamtee tan tolfamtee nu as dhufte jechuudha. Kanaaf mootummaan akka qabdu mootummaan siigaltee quuqama uummataa qabdu uummanni Oromoo yeroo miidhame uummataaf dirmatte jechuudha. Maqaan mootummaa akkas. Mootummaan naannoo Oromiyaa, PP'n naannoo Oromiyaa uummata siigaltee daangaa Oromiyaa kabachiisuu dadhabe. Uummata fannoo Amaaraa uummata Oromoo irraa dhorkuu dadhabe. Ajjechaan fannoon Amaaraa uummata Oromoo irra gaggeessaa jirtu warra siigaltee deeggaraa jiru. Warra guyyaa tokko an uummata kanaafiin dhaabbadhee ji'ee uummata kanaaf guyyaa tokko rakkoo uummata kanaatiif dhumaatii uummata kanaatiif hin dubbatin mootummaan jedhama. Mootummaan jedhama. Akkaataa siigaltee seera internaashinaal akka seera addunyaattis yookaan laallu taate akka seera addunyaatti. Kanaaf mootummaan PP mootummaa faayidaa saba Amaaraatiif yookaan mootummaa naannoo Amaaraa gabbartee halkanii guyyaa korbeessa baardaar geessanii dibicha baardaar geessanii qarshii miliyoona 10 gargaarsa kennanii warra Amaaraaf hudduu dhiqaa jiru warra Amaara sodaa Amaaraatiif siigaltee waa'ee sabboonummaa Oromummaatii fi waa'ee rakkoo Oromoo warran dubbanne jechuudha waa dubbachuudhaaf. Warra akkasiiti. Yeroo hundaa'u pilaanni isaan baasan uummata Oromoo ajjeesuu irratti pilaana baasan. Karoorri isaanii sana jechuudha. Guyyaa tokko rakkoo uummata Oromooti irraa furuudhaaf warra dubbatee beekuu miti. Akkami kun mootummaa jedhama. Mootummaa jechuun responsibility mootummaa jechuun akka mootummaatti hiikaa mootummaa sadarkaa addunyaatti yookaan laallu taate mootummaa jechuun uummata jechuudha. Uummata jechuun yeroo uummanni miidhamee eenyuutu uummata saniif dirmatee rakkoo uummata sanii fura mootummaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo shawaa tana keessatti uummanni fannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa seenanii uummata Oromoo mana irra guban uummata Oromoo ajjeesan uummata Oromootiif dirmate dirman kun duuba mootummaa tahee uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Uummanni keenya bal'aan beekuu qaba. Uummanni keenya beekuu qaba. Mootummaa uummataan filatame mootummaa siigaltee uummanni jaarrate silaa taate arraan tana siigaltee yeroo fannoon Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsee lafa saamaa jiru hektaara 280 yeroo seenee shawaa tana keessa lafa fudhatee baandiraa isaa irra dhaabbatu silaa mootummaan uummataan filatamte taate arraan tana ni dirmataaf. Tun mootummaa namni tolchee jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa. Milishaa 27 Fantaallee keessatti finxaalayyiin Amaaraatun lafa Oromoo saamuudhaaf yeroo milishaa tana siigaltee tarkaanfii irra fudhatanii ajjeesan mootummaan naannoo Oromiyaa humaata kan jenne. Birmatummaa Oromiyaattu qaba. Poolisii isii du'e milishaa Oromiyaa du'e. Labsii takkan baafne. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatii fi fannoon obboleeyyan tokkuma jechuudha. Warra siigaltee uummanni Oromoo kun akka dhumu karoora baasu. Warra uummanni Oromootii fi lafti Oromoo akka saamamtu karoora baasu. Waliif maali kan jennu waliif siigaltee isaan tokkuma jechuudha. Kaayyoon isaanii Oromoo baqachiisu.
lafa Oromoo saamu kana silaa quqama uummata Oromoo qabaatanii uummanni Oromoo shawaa tana keessa mana 100 irra gubanii midhaan kintaala 500 ol saamanii uummata keenya qoosanii uummata keenya akkasii galtee namarraan dhalanneetti uummata keenya booddisaa jiranii jechuudha. Eenyu ka booddisaa jiru fannoo Amaaraati. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Oromiyaa jennee mootummaa osoo uummanni miidhamaa jiru uummanni du'aa jiru tana mootummaa jennee fudhachuun nama rakkisa. Nama rakkisa. Milishaa 26 yeroo fixanii ajjeesan mootummaan kun osoo humaan jiini guyyaa lammaffaa shawa baarratti waraana as guurrattee cufannoon Amaaraa ittiin dubbanne. Tunduba mootummaadha. Mootummaadha. Kanaaf jarri kun waliif obboleeyyanii isaan lachuu tokkumaa Oromoo ajjeesuu irratti warra sagantaa baafate wanni nama jechisiisaa takka tana jechuu dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni nama jechisiisaa takka tana. Kanaaf uummata fannoo Amaaraa sodaatu. Yeroo hundaa'uu dhumaatii uummata Oromootii fi uummanni Oromoo akka miidhamu irratti mootummaa hojjettu mootummaa akkanaas takka addunyaa irra siigaltee dhagaamtee beektu dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo fiinxaalayyii jechuu barbaadan fiinxaalayyii jechuu sodaatan yoo nafxanyummaa tana siigaltee jechuu sodaatan. Kanaaf wanni nama agarsiisu keessoon biltsiginnaa Oromiyaa ifiifuu siigaltee ilmaan nafxanyaatiin akka siigaltee caaseeffamtee jirtu nama agarsiisaa jechuudha. Silaa dhiiga Oromoo namni dhiiga Oromoo qabu mootummaan Phiiphii Oromiyaa keessa jiraate arraan tana yeroo uummanni Oromoo fannoo Amaaraatiin dhumu shawaa tana keessa manni irra gubatu dhugumatti hadooddii itti dhaga'ama ture. Kanaaf wanni amma arginu wanni dhageenyu Oromiyaa tana keessatti warri hooggansa jalarraa eegalee gubbaarra jiru warra siigaltee gara lamaa dhalate. Warra akkasiiti. Oromiyaa keessatti nafxanyaa afaan Oromoo beektutu Oromiyaa bulchaa jira. Warra siigaltee lafa Oromoo keessa dhalate. Warra akkasiiti. Dhugaa dubbachuudhaaf kun siigaltee salphina guddaa. Wanni akkana salphinaan jiru. Uummanni keenya illee hubatee jira. Kanaaf uummanni keenya bal'aan uummanni Oromoo mootummaa siigaltee sirna nafxanyaa deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirtu tana eega abdii irraa kutatee bubbulee jira uummanni Oromoo. Poolisii Oromiyaa siigaltee gowwa ajjees kan uummata Oromoo ajjeesuu malee fannoo Amaaraa tana uummata Oromoo irraa dhoorkuu dadhabe kana eega abdii isinirraa kutan uummanni Oromoo bubbulee jira. Qawween ati barataa Oromootii fi qeeroo Oromoo itti fixaa turte arra maaliif daangaa Oromiyaa itti kabachiisuu dadhabde qawween ta'e? Arra maaliif fannoo yeroo uummata Oromoo fixu maa biran dhaabbanne humni addaa naannoo Oromiyaa tan uummata Oromoo fixuudhaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu maaliif hin dirmanneef? Kanaaf keessoon keessan baagiraawundiin keessan siigaltee ilmaan guddifachaa ta'e jechuudha. Ilmaan guddifachaa jira. Kanaaf ilmaan guddifachaa Oromoo bakka bu'uu hin danda'an. Oromiyaa bakka bu'uu hin danda'an. Abbaan Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'u kan uummata kanaaf wareegamuun isa gammachiiftu kan uummata rakkoon uummata kanaa mataa isa garagalchitu kan siigaltee hadooddiin saba kanaa hirriiba halkanii fi guyyaa isa dhorkite gaachanni saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qofa jechuudha. Uummanni Oromoo kana tolchee baree jira. Kana baranii jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf osoo daangaa Oromiyaatii fi birmadummaa lafa Oromiyaa osoo hin kabachiifne waraana bilisummaa Oromoo ji'a tokko keessa balleessina jettanii qawwee teessan dullatti siigaltee tagaafaa Hayile Sillaasee fuutanii
sakatteensaaf deemtan jechuudha. Sakatteensa sanatti illee osoo milkaa'in harka duubatti isin hidhanii ramiim isin godhanii sii galtee murruuq isin godhanii isin galchaa jiran kun sii galtee qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa akka ta'aa jirtan qaanyii guddaa. Arraan tana huccuu waraanaa uffattanii sii galtee warri bilisiqinnaa abiyyi irraa eegalee tottolfattanii afaan sii galtee akka nama filmii hooluuf dalaguu deemuutti ajaja sii galtee kallattii waraanaaf kannaa jirtan. Arraan tana sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo kan sii galtee Itoophiyaa bira kutee Afrikaadhaaf waraana ga'u. Waraanni waraana murannoo qabu, waraana akeeka qabu, waraana tarsiimoo qabu, ambaasaadarota lolaati. Waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf wanni isin yaadaa jirtan wanni isin godhuudhaaf karoorfattan takkallee nu milkaa'uu diddee jirti. Akkasii gaa warri irra guddaa saayiboonni kiyya sii galtee feesbuukii kaan dura cufanii kaan cufanis gaa numa bannaa waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuu fi waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo dubbachuun hojii keenya, dirqama keenya, akeeka keenya, tarsiimoo keenya kanan dhiifnu. Akkas waraana bilisummaa Oromoo gisee jedhan mataatu si dhukkuba. Waraana bilisummaa Oromoo gisee jedhan mataa si dhukkuba. Tarkaanfii fudhata gideesi jedhan ni maraatta. Gana maraachuu teessa. Gana maraachuu teessa. Jibbaa fi tuffiin ati waraana bilisummaa Oromootiif qabdu si maraachee gadi galoo si godhee si galtee si balleessa malee jibbinsi ati qabdu humaa takkallee akkam finne beekuu qabda. Beekuu qabda. Ol utaaltuu gad utaaltuu waraana bilisummaa Oromoo jala buluu teessa. Waraana kanaan sii galtee akka duraanii tooftaa gandummaa fi naannummaa fi amantiin addaan qooda'uu kan jettee yaaddu taate isin akkasitti tattaafachaa jirtanii hin milkooytan. Ijoolleen sii galtee murannoo warra qabu. Warra sii galtee lubbuu qaalii tana saba kanaaf wareeguu barbaadu. Warra gabrummaa uummata Oromoo arkuurra lubbuun tiyya haa baddu jee warra akkasii qabsaa jira. Mataa naa bulu. Woboo keenya mataa naa bulu. Rabbii wajjin haa jiraatu. Qawwee isaanii ibidda jabaa Rabbi haa godhu. Qawwee diinaa bishaan haa godhu. Diina Rabbi walitti gara haa galchu. Arraan tanaa sii galtee magaalaa naannoo Amaaraa keessatti fannoon waraana federaalaa 30 wal ajjeeftee jirti. Walitti jabaadhaa. Walitti jabaadhaa isin lachuu warra cubbuuti. Warri cubbuu kan nama balleessuudhaaf karoorfatee deemaa jiru Rabbii walitti isin garagalchee wal isin balleessaa jira jechuudha. Gana baddan. Gana baddu. Hayni Oromoo isin balleessa. Waraanni bilisummaa Oromoo bar arraan tana bar Oromoo waan akka qabduuf injifataa jira beek. Waraana akeeka qabu beek. Waraana sagantaa qabu beek. Waraana dhugaa qabu beek. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa sii galtee Itoophiyaa mililiksan Itoophiyaa dullatti isin warri phiiphii deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa deebisuudhaaf tattaafachaa jirtan saniif jecha kan dhaabbate jechuudha. Akkamitti Itoophiyaan dur deebiti mirgi sabaaf sablammootaa kabajamuu qaba. Namuu sii galtee walabummaa fi hiree ofii murteeffachuu qaba kan jiru irratti ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo tanaa beeke. Warri sii galtee sabaaf sablammoonni Itoophiyaa warri siyaasaan beeynallee siyaasaa bara. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo bara. Arraan tana sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo silaa sabaaf sablammoota balleessuu barbaade Oromiyaa keessa isin hojii jira bara. Waraanni bara bakka isin ooltan isin bira jira. Magaalaa keessa jira bara. Finfinnee jira. Adaama jira.
Itoophiyaa tana guutuu waraana bilisummaa Oromootu irraa awwaata yeroo warran tanaa. Saba tokkollee balleessuun barbaadu. Saba tokkollee cunqursuun barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo. Saba tokkollee doorsisuu hin barbaadu. Waraanni bilisummaa Oromoo saba biraatiin gabroomsaadhaaf qabsaawaan jiru. Uummanni Oromoo hiree ofii murteeffatanii Oromiyaa irratti abbaa akka ta'uu fi uummanni keenya qabsaawaa jira. Waboon tanaaf qabsaawaa jirti. Tana baruu qabdan. Warri sabaaf sablammoota Itoophiyaa tana baruu qabdan. Yeroo hundaa'uu miidiyaa boqqollootii fi miidiyaa sigaltee phiiphii bichaa hordoftanii waan isaan jedhu san akka sodaa qabatanii waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuu hin qabdan. Kanaaf sigaltee waan kana hubannoodhaan tarsiima waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemu sabaaf sablammoota irra waraanni bilisummaa Oromoo sagantaan isaa maali isiniif himnaan nurraa bara. Nurraa bara qabsoo waraanni bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoon gaggeessaa jirtu cinaa hirmaachuutu isiniif furmaata. Qabsoo Oromoo gargaaruutu heegaree keessan tolcha. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuutu heegaree ta'e tolcha. Kana gara fuulduraatti sigaltee seenaa arra seenaa dalaydee waraana bilisummaa Oromoo gargaartee seenaa dalaydee boru seenaa dalaydee san sharaftee sigaltee Oromiyaa bilisoomte keessa kabajaa argachuutu si mala. Kana godhu qabda sabaa sablammoonni Itoophiyaa. Kana godhu wanni Oromoo sodaataniif hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo wanni sodaataniif hin jiru. Oromiyaa keessa sabaa sablammoonni hundi Oromiyaa keessa jira. Barummanni isinii wajji jiru san hundi woboodha. Yoo siigaltee woboo kan sodaatu taate ummanni miliyeena 60 keessa sabaa sablammoonni jiraachaa jirtu Oromiyaa keessa. Ummanni sun guutuu maali? Woboodha bar. Ummanni sun guutuu woboo bar. Beektu. Ummanni sun guyyaa tokkollee isin tuqee beeka. Guyyaa tokkollee mirga keessan dhiibee beeka. Akkasii fudhachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waa hubachuutu barbaachisaa. Injifannoon dhiyoo jirti. Injifannoon dhiyoo jirti. Injifannoon dhiyoo jirti. Injifannoon dhiyoo jirti. Bilisummaan uummata Oromoo dhiyoo jirti. Kanaaf warri phiiphii duruu godinaaf sadarkaa naannootti wal dhabaa jirtanii jechuudha. Waraana bilisummaa ciminni waraana bilisummaa Oromoo wal isin dhabsiisaa jira. Phiiphii Oromiyaa wal isin dhabsiisaa jira. Phiiphii Amaaraatii fi Phiiphii Oromiyaa wal isin dhabsiisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa gurguddoo kana eessaa fidee mataan isin dhukkubaa jira. Isin dhukkubaa jira. Ijoolluma ta'e san siigaltee warra torbaan lamaleen jiftanii woboo sakatteensaaf ergitanirraa waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hiikkachaa jira jechuudha. Ijoolleen isin argitan qawwee takka dhooyinaan maaratoon fiigan. Qawwee tokko woboon jala dhooyinaan hallayyatti ifarteetti siigaltee waraanni phiiphii akkasii fi wal fixaa jirtan. Wal fixaa jirtan jechuudha. Uummata akkanaa kanaas siigaltee woboo wajjin waliin madaalta dhugaa dubbachuudha. Kanaaf deemaatii leenji'a. Leenji'a waa baradhaa koota. Kana wanni jiru siigaltee waraana bilisummaa Oromootii fi waraanni phiiphii waliin madaaltu. Leenjii fudhadhaa. Leenjii loltummaa fudhadhaatiiti siigaltee akkasii qophaa'atti dhagaa. Kanaaf waan siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo yoo sadarkaan laalle waraana akka Ameerikaati. Isin waraana Afrikaati. Waraanni Ameerikaatii fi Afrikaa wal madaala akkas jechuudha bar. Ijoolleen teessan gujii tana keessa qawween takka dhaabnaan hallayyatti if darbitee bar. Hallayyatti if darbitee haa walirra deemtee wal fixxee siigaltee. Isneeppar isin turkii fidde bar hartanii ijoolleen teenya siigaltee isneepparii fi meeshaa ammayyaa hunda galii waraanni bilisummaa Oromoo godhatee jira jechuudha.
kanaaf waraana dhugaa qabu kana waraana ummata oromootiif du'uun isa gammachiisu kana ati bar yeroo si galtee lolaaf deemtu seenaan atiif dura qabdee loltu bar seenaa mililikfaa Itoophiyaa andinatiifaadha kun bar si galtee rabbi qabateetitti ummata haqa ummata oromootiif hin qabsaa'u ummata oromoo kanaan rakkoo keessaa baasa jedhee akkasii bar onnee guutuudhaan waraanni bilisummaa oromoo waraana qabsaa'u waraana kana duuba eenyuu danda'ame eenyuu danda'a waraanni kun haqa qaba dhugaa qaba bar namni dhugaa qabuu fi namni haqa qabu yeroo hundaa'u injifataadha beeki injifataa kanaaf injifannoon uummata oromootiif haa taatu bilisummaan keenya dhiyoodha kanaaf waraana bilisummaa oromoo kan arraan tana siigaltee sadarkaa guddaarra jiru kana ummanni keenya bal'aan ummanni oromoo ummanni mootummaa phiphii tanaan miidhamaa jiru beelaan miidhamaa jiru jireenyaan miidhamaa jiru kun waraana isaa cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha kanaaf waraanni bilisummaa oromoo waamicha isinii godhee jira qeerroof waamicha godhee jira ummata oromoo bal'aadhaaf waamicha isinii godhee jira duullee amma siigaltee waraana bilisummaa oromoo balleessinaa kun waraana bilisummaa oromoo balleessuu hin danda'an namni isaan balleessuudhaa deeman ummata oromooti qeerroo oromooti haawwan oromooti kana hubattanii siigaltee waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha du'a gootummaa du'uun barbaachisa manatti akka hoolayyiitti isin qabanii waboo deeggarta jaanii isin osoo hin balleessine ummata keetii fi eenyummaa keetiif kabajaa ofii kan du'a kabajaa du'e akkasitti du'a kabajaa du'uun beekumsa ummata ofiitiif du'uun beekumsa haqa ofiitiif du'uun beekumsa gootummaa kanaaf waamicha waraanni bilisummaa oromoo isiniif godhallee hojiitti jijjiiruun barbaachisaadha karaa dandeenyu hunda waraana kana deeggaruun odeeffannoo kennuufiin injifannoo siigaltee amma argamaa jirtu caalaa injifannoo gubbaan akka dabalamu godhuu yoo barbaanne waraana keenyaa gargaaru kanaaf waraanni bilisummaa oromoo waraana ummata oromoo nageenya ummata oromoo kabachiisuu fi ummata oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf waraana hundaa'e waraana yeroo fannoon amaaraa si ajjeeftu daangaa keesseentu waraana akkasitti callisuu miti waraana akka humna addaa oromiyaatti ummata hirribatan ummata akkasiitiin waraanni bilisummaa oromoo kanaaf waan dandeessu waraana kee gargaarii waraana kee bira dhaabbadhu antanumaan jechuu deema kanaaf injifannoon ummata oromootiif haa taatu oromoon haqa qabdi dhugaa qabdi waraanni bilisummaa oromoo waan dhugaa qabuu fi waan haqa qabuuf waan dhugaa qabuu fi waan haqa qabuu fi lubbuu qaalii tana saba kanaa kannee injifachaa jira kana jechuudha rabbiin illeen akka nama siigaltee rakkoo saba kanaatiif lubbuu isaa kennuudhaaf qopheesse kana rabbiin akka gargaaru shakkii takka illee hin qabne jechuudha ammallee rabbiin haa gargaaru abbaan haqaa kan haqa uummata isaatiif wareegamuuf qopheesse ni injifata injifannoon uummata oromootiif haa taatu irra deebi'ee bakka guyyaa goototaa geessan guyyaan goototaa guyyaa jabaadha guyyaa laayyoo miti guyyaa bu'uurri oromummaatii fi sabboonummaa itti gadhaabbate fakkeenyummaa guddaa gootonni oromoo nuuf dabarsaniitii dabranii jechuudha fakkeenyummaa isaan nu dabarsanii dabransanirra dhaabbanneeti arra qabsoo godhaa jirra kanaaf guyyaa goototaa san dhaloota xixiqqaa waa'ee siigaltee guyyaa kabajaan guyyaa goototaa maal akka ta'e barsiisuudhaan akka kabajnu jechuun barbaada galatoomaa fayyaadaa injifannoon uummata oromootiif haa taatu walitti deebina kanaaf jaalsulee feesbuukii saayit kajoo tokkooniin seene silaa siifin ergaa kun siigaltee appilikeeshinii nadide laal kanaaf nadide dhiifama naa godha akkas jaalatiyya injifannoon uummata oromootiif haa taatu ni injifannaa galatoomii obbo Sulee
warri sii galtee na hordofaa jirtan hundinuu galatoomaa Oromoon abbaa dhugaati waboon abbaa dhugaati abbaan dhugaa injifannoo fida Oromoon injifachuuf teessi waboon injifachuuf teessi injifannoon ummata Oromootiif haa taatu galatoomaa fayyaadaa insha Allah guyyaa biraa walitti deebinee haasoyna kanaaf galatoomaa fayyaadaa warri haqaa warri dhugaa qabu haasoo kiyyarraa akka gammaddan niin beeka akka isinii ta'e niin beeka warri cubbuu warri sii galtee nama tolcheen warri sii galtee bocamee sii galtee waanuma namni ja'uun fudhateetuma sii galtee jiraachaa jiru haasoyni kun akkan isiniin taana niin beeka ammoo inni na gammachiisaa saba kiyyaa fi qabsoo Oromootiif dhugaa jirtu dubbachuun keessa kiyya gammachiisa isin warra bocame warra namaan tolfame warra harkaan tolfame ijji siraadha ijji siraan sii galtee naa gammaduufillee hin fadhu ergamtuudha ergamtuun sii galtee yeroo hundaa'u ergamuuf warra qopheesse I don't care waa'ee keessanii sii galtee warri dhugaa qabu warri haqa qabu warri sii galtee gabrummaan uummata Oromoo kana laalaysitu isin galatoomaa kanaaf haasofni kiyyaa wallaaluu beekuu akka isin gammachiise shakkiin qabu nagaan jiraadha.